Sun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaata galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22-25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsuu jira. Jarkeen galchumaaf waliin sannagaa jecha nagaa sanfuun bitootessi 12 barkum 2020 keessa jira. Raadiyoon VOA afaan Oromootiin Naayil Saatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtanii ani sora haala keetii nu dhiyaadha jenna. Manni marii bakka bootaa kan Itoophiyaa muudama dhiyaate raggaasseera mataa oduu har'aati. Oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaa ta'ettam jirtu. Vaayirasiin koronaa addunyaa manatti marsee makaraarsuu jira waan hedduun rakkisuu jira. Ameerikaan guyyaa 30 akka geejjibi xuyyoora Awurooppaatti hin dhufna jajatti. Xaaliyaanatti nami waltiin daantu lafa hidhattee kee jirti silleen. Inistituutiin fayyaa Itoophiyaa akka nami jabeessee waan kanirraa of eegu. Yoo walti dhiyaatellee nami gobbatellee mirga bitaallee of qorqoratu tan irratti yaada kenne waan adda isanitti himne keessaa tokko jalannee oduunutti. Manni marii bakka bu'ootaa kan Itoophiyaa walgahii ramaddii har'a gaggeessee muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmediin kan dhiyaatan muudama ministeerota afuriif kan koomishinara tokko raggaasee jira. Kan duraan ministeera galiiwwanii turan Adda Adaanech Abeebee haadha alangaa muummittii federaalaa. Ministeer De'eetaan Ministeera Eegumsa Fayyaa kan turan Dr. Liyaa Taaddasa Ministeera Eegumsa Fayyaa Obbo Laaqaa Ayyaalew Ministeera Galiiwwanii Aadde Faalsan Abdullaahi Ministeera Dubartootaa Daa'immaniif Dargaggootaa ta'uun muudamaniiru. Muudama kana kan morman miseensonni mana maree sagalee isaanii kan dhageessan yoo ta'u muudamichi hiwaatiin yookaan uummata Tigraay moggaatti kan qabe ture jedhanii. Deemsa bulchiisa federaalaas kadiigedhaa ka jedhan jiru. Qajeelfama kana hin hordofnee fi rakkoo biyyattii hubannoo keessa kan hin galchine jedhanii mormii ka dhageessan jiru. Muudamaaf aangoorraa kaasuun immoo baatii ja'aan itti fufeeraas kanneen jedhan jiru. Muudamni kun uummata Tigraayiif waatiin kan moggaatti qabe miti jechuudhaan kanneen falman keessaa tokko sababiinsaas Dr. Liyaa Taaddasan dhalattuu bulchiisa naannoo Tigraay jedhaniiru. Dhaabbatoonni hooggana sirrii ta'e argatanii hojiif itti gaafatama bu'aa haala argamsiisuu danda'uun jajjabeessuu irratti waan fuulleeffanneef ija kanaan ilaalle muudama kana raggaasisuuf simachuu qabnaa kanneen jedhanis jiru. Dhumarratti caalmaa sagaleen muudamni kun raggaasifamee jira. Koomishina naamusaa fi farra kachachalaa federaalaa fi koomishinara akka ta'aniif kan dhiyaatan obbo Tsaggaa Arraagee caalmaa sagaleen muudamaniiru. Miseensota boordii dhaabbata pireesii Itoophiyaa caalmaa sagaleen mirkanaa'uun kan ibsame yoo ta'u muudama Diyaaqoon Daani'el Kibrat irratti falmii jabaan gaggeeffamee booda miseensota argaman 298 keessaa sagalee deeggarsaa 148 mormii 126 fi sagalee calliinsaa 24 muudamni sun raggaasifamu mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaaseera. Mootummoonni guutummaa addunyaarra jiran weerara dhukkuba vaayirasii koronaa ittisuuf jecha uggura malaa labsaa jiru. Kanneen kunis dhukkubichi biyya isaanii akka hin seenne ittisuuf akkasumas lafatti seenee jirutti to'achuun akka danda'amuuf ibsameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa galgala televezyiyoonaan akka ibsanitti imaltoonni lammii alaa kanneen dhiheenya kana biyyoota Awurooppaa 26 keessa turanii Ameerikaa akka hin seenne ugguraniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Sababa vaayirasii koronaa fi diinagdee irratti dhiibbaa geessisaa jirurraa kan ka'e gatiin daldala gabaa addunyaa kamisaarraa caalaatti kufaatee agarsiiseera. Gabaan Jaapaanarra dhibba keessa harka 4.4 gadi kan bu'e yoo ta'u gabaan Hong Kong harka 3.7 akkasumas gabaan Shaangaay kan Chaayinaa harka 1.5 kufaatee agarsiiseera. Gabaawwan Awurooppaa kufaatii hamaan kan isaan argate yoo ta'u Biriteen, Faransaay fi Jarmaniin harka 6 kufaatee agarsiisan jedhameera. Gabaan Ameerikaa kamisa har'aa innaa banamu kufaatii guddaa kan agarsiise yoo ta'u kaleessa harka 5 gadi bu'ee jedhameera. Oduun keenya kanuma. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akkuma ammaa oduu keessallee sanitti himne pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sodaa vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin akka guyyaa 30 fi xuyyoorri Awurooppaa Ameerikaatti hin dhufne edaa televezyiinii irratti baay'eetiin labse. Kana maleellee waan hedduu irratti ajaja kenne Piitsi Wudskawaaraatti nu erge nugusoonitti. Pireezidaant Tiraamp ejjennoo kana fudhachuuf kan dirqaman
dhibeen koronaa vaayirasii maqaa COVID-19 jedhuun beekamu kun Ameerikaa keessatti lubbuu namoota 32 galaafatee 1,000 kan ta'an immoo akka qabate ergi ifa ta'een booda. Ibsa edda galgalaa sanaanis Donald Trump akkas jedhan. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Guyyoota 30 dhufanii fi imala hundumaa Awurooppaatii gara Ameerikaatti taasifamu jimaata dhufurraa eegalee akka dhaabbatu murteessineerra ture kan jedhan. Qoqqobbiin imalaa kun Ingiliiziin in ilaallatu jedhan pireezidentichi. Kana malees ibsa isaanii kaleessaa kanarratti pireezident Trump hojiiwwan daldalaa sababaa dhibee kanaan miidhaan irra ga'e yookiin hubamuu danda'u jedhamee yaadame deeggaruuf akka oolutti dhaaba misoomaa daldala xixiqqaa yookiin Small Business Administration jedhamu akka liqa bal'inaan naggaadotaaf dhiyeessutti ajaja kennaniiru. Sana dhugoomsuudhaafis Koongiresiin Ameerikaa dhaabbata kanaaf jechuunis dhaabbata Small Business Administration jedhamuu fi bajeta dabalataa $50 biliyoonii akka dhiyeessu gaafatan. Sana jechuun daldaltoota xixiqqaa biyya keessaatii fi liqii dhaaba kanarraa akka laatamu dandeessisaa jechaadha. Gama biraatiin immoo buufataaleen maanguddoota kunuunsan namoota yookiin maatiiwwan barbaachisoo hin ta'in bakka kana daawwatan lakkoofsaan akka xiqqaatan gorsaniiru. Finally, I am calling on Congress to provide Americans with immediate payroll tax relief. Dhumarratti immoo Koongiresiin Ameerikaa lammiiwwan Ameerikaatii fi dilaala xiqqeessuu ariitiin akka murteessuun gaafadha. Kana haalaan irratti hojjetu jedheen abdadhaa ture kan jedhan. Akkasis ta'ee garuu buufati gabaa Ameerikaa Wall Street jedhamu dhibee haala egereensaa hin beekamne kanaan raafamaa jira. Fakkeenyaaf guyyaadhuma kaleessaa Dow Jones maqaa jedhuun kan beekamu kaampaaniileen olaanaa biyyattii maallaqa tiriliyoonaan itti sochoosan haala hin eegamneen sigigateera. Akka lakkoofsa isaaniitti parsantii yookiin 6% gadi bu'eera. Kun maallaqa dheeraadha. Kun osoo kanaan jiru WHO yookiin dhaabbati fayyaa addunyaa COVID-19 maqaa jedhuun dhibeen beekamu kun weerara gulantaa addunyaa ta'uusaa labsee jira. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Dr. Tedros Adhanom haala isaa yaaddoon ibsan. We are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. Haala babal'ina dhibee vaayirasichaa fi hammeenya isaatiin baay'ee yaaddofneerra. Tarkaanfiin hanqachuunis akkasuma. Sana waan ta'eef xiinxala gadi fageenyaa gooneen COVID-19 dhibee weerara sadarkaa addunyaa ta'uusaa ifa goonaa ture kan jedhan Dr. Tedros. Masaraan White House gama isaatiin haala uummata Ameerikaa waliigalaa fi deeggarsi addaa yookiin hirphii godhamu irratti hooggansa Ripaabilikaanotaa waliin haasaa akka jiruu fi sunis $1 biliyoona hedduutti tilmaamamu ta'uu danda'a jedha. Dimokiraatonni gama isaaniin karoora gargaarsaa akkamii akka yaadan ifa godhu jedhames ni eegama. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa kun addunyaa kumree fullee jenne manatti marseetiin makaraarsuu jira. Mootummaan Xaaliyaanaa vaayirasii koronaatiif jedhe namni akka wal keessi hin daandine namni biyya laata akka ittiin dhufneef ka dhufelleen akka hin baane ajaje. Warri dira gugurdaa Xaaliyaanaa Milaanoo fa'aa keessa dubbifne namni akka adda Taaddaluu Taammanee fa'aatilleen qa'uum jirra. Nam karaa irratti arganiyyuu yeroo 200 caala dabanii jetteetiin reefu bilbilaan Xaaliyaanaa dubbise. Sochii namaa baay'inaanii dhukkubichi baay'ee babal'ate. Kanaaf namni hundumtuu akka mana isaa keessa taa'u lafi jiruus yoo ta'e yemma fudhattaa inni mucaa qabu karaa mucaa 100 keessaa 30 sinii kaffalla mana taa'aa jedhu. Inni haara galfii qabu immoo haara galfii fudhatee mana ta'a. Yoo supermarkaatii dhatte abbaa manaa yoo nama lama taate nama tokko dhaqqabanii namni lama dhaquu hin danda'u. Yoo bakkeetti si arganii kitaatiitu jira. Yeroo 206 qaxxaamtaa jechuudha. Yoo bakkeetti si argan. Kanaaf hundumtuu mana jira. Manaan baatu haala kanaan jirraa nuun amma. Biyya alaa deemuu danda'a filaataan xiyyoorri faan maali? No, danda'amu. Waan tokko yoo iddoo hundumtuu cufeera amma bakka. Iddoo hundumtuu bahuu hin danda'amu. Addaruma Xaaliyaanii keessatti yoo iddoo deemuu hin dandeessu.
hojii fudhattatee waraqata si kennamaa jira. Waraqata sana kan jiru jedhu yoo jiraate hin dabartaadha. Yoo waraqata jiru sana harka keetti hin qabdu ta'e dhimma kee ala deemta yoo ta'e si qaxxawu akka tiraafikii akka makiinaa warra tiraafikii qaban sanatti qabanitu jiru makiinaaleen karaarra hin deemu. Hin jiru. Nama gamiddu dhukkub kanaan. Kaleessa baay'inaanii kaleessa duwwaa nama 196 du'e. Walumaa gala torban sadan kana gidduutti gara nama 800 fo'itu du'e. Koronaan kun dhibbi koronaa kun vaayirasiin koronaa kun nama kuma hedduu irratti arganii akka gabaasa tamnaan jettee akka dhagahu jedhutu nam 800 caalaa du'ee jedhanii kalee qofaayyuu gar nam 100 olitti tan lukkub kanaa lubbuu dhabee xiyyoorii alatti hin ba'u geejjibee alatti hin ba'u namilleen karaarra yaa'uu jedhanii maal arguu jirta maan jechuu jiran maan arguu jirta ajaa'iba maan jedha. Haala ammaa kana keessatti haala sodaachisaadha waan hundumtu nama waliin dubbistu fagoo irratti ol argita nama meetirii tokko fagaattee argita isumayyuu amma dhokkameera namni tokko gadi hin ba'u mana isaa keessaati. Manumaayyuu gadi hin baane? Bakka ta'e bakka warra beekamaa ta'e irraa kan hafe bakki jiru hundumaa cufamee jira. Warra beekama jechuun? Jechuun warra akka poolisii fa'aa warra akka tiraafikii fa'aa warra dooktora fa'aa kanarraa kan hafe. Amma supermarketii fa'aatu banamaadha farmaasiyaan banamaadha. Nogoosii waan hundumtu waan wayyaa fa'aa maal fa'aa supermarketii hundumtu cufameera bakka. Nyaata dhugaatii eessa bitattan? Yoo akkamii dhaqan yoo nyaata dhugaatii bitachuu fedhan yoo wanni alaa. Mana kiimii yoo dhukkubfattee ufaan kun si qabee maal si qabee dooktora mataa keetii qabda dawwaltee ittiin ta'a yoo qufaa qabaatte. Cuma taasise manuma kee keessa teesseetu lakkoofsi sii kenname jira lakkoofsa sanaan dawwaltaa warri lakkoofsa sanaa yoo dhukkuba kee onnite dhufanii warri si fuudhan jiru mana kee kanarraa kana fe'aati imerjensii deemuu hin dandeessu mana kee keessa ba'uu hin dandeessu mana kee keessa teessee lakkoofsi sii kenname jira lakkoofsa sanaan dawwaltaa isaantu dhufee si iyyafatee lafattee jirtu si fuudha jechuudha. Yoo nyaata dhugaatii bitachuu fee ta'u. Nyaataaf dhugaatii namni hundumtuu bitataa jira yeroo ammaa supermarketiin banamaadha garuu namni hundumtuu salfii baay'ee qaba bitachuudhaaf mootummaan garuu rakkinaan qabu hin cufamu supermarketiin hin cufamu faarmaasiyaan jechuun faarmaasiin hin cufamu jedha warri faabrikooti gurguddaan jechuun warri waa meeshuu danda'an afaanitti cuqqaalatan sana kaatanii hojjechuu hin danda'u jedha. Garuu iddoo hundumaa amma warri baarii hojjetanii reestooraantiin wanti hundumtu cufamaadha. Suuqii hundumtu cufameera. Manneen barnoota kolleejiin. Cufameera. Isaan turaniira erga cufameeyyuu amma mucaa waggaa 3 qabaa cufamee har'a torban 3 erga mana teesse cufameera tureera erga cufamee kan ijoollee. Yoo akkasii namni nyaata dhugaatii bitachuu malee. Waan nyaataa bitatta yoo ta'e. Yoo lafa jiruu dhaqxa yoo ta'e lafa jiruu yoo dhaqxa ta'e waraqata si kennamatu jira ati jiruu saate akkasitti jiruu hojjetta kan jedhu isaa alatti akka fedhetti deemta taataan ala akka tiraafikii akka makiinaan tiraafikii qabutti si qabeetu si qaxxaa jechuudha. Hojii dhaquu nu danda'an. Hojii dhaquu hin danda'a garuu har'a cufameera iddoo hundumaayyuu hin jiru har'a jiru. Milaanoo keessa. Hin jiru har'a Milaanoo keessa. Cufaadha namni tokko nagartu bakkeetti lafa paarkoo lafa ijoollee taphachiisan yoo jiraate lafi nama baay'eetu hin ta'in nama 2, 3, 4, 5 jira isaaniin dhokkamani namni ba'uu hin danda'a namni lafa baay'ee hin jirre garuu iddoo hundumaa walitti sabasabamanii taa'u namni mana namaa dhaquun nama ati mana keetti fidachuun ati mana namaa dhaquun hin danda'amu fakkaata. Kaleessa nama 196 du'e jechuudha kaleessa duwwaa. Jarri kun ganni isaanii nama guddamoo? Gajee dhugaa isaan ganni isaanii guddaa warra dhukkuba keessaatiin namni dhukkuba qabaatan jechuun warra akka dhukkuba gurguddaa qaban waggaa 80, 60, 70 doktora fa'aa baay'eetu du'e biyya kana amma doktora. Warri ijoollee ijoo amma kun akka har'aa ta'aa jiranitti immoo mucaa ganna 24 kan qabame jira jedhu. Kanaaf nama guddaa miti. Ijoollee sin qaba kanaaf mana taa'uun gaariidha kan jedhamtu murteeffame hundumtu mana isaa taa'aa jira jechuudha namni jiruu malee ala ba'uun. Biyya laatii isaanitti dhufanii biyyi teessanii namatti iyyaatanii cufa manni dhufti cufa. Cufaadha hundumtus cufateera xaaliyaanota akka nutti hin dhufne jedhanii warri beekan cufame warri kaan immoo cufu amma Jarman cufuunee furmaatan qabu jettee jedhanii hin cufamne jedhu garuu.
Warri biyya kanaa moo nuyi qophaa keenya namni hundumtuu nu duukaa jira jabaadhaa keessaan baanaa mana keessaan bayinaa nama walirraa fagaadhaa yeroo qufaatanii namarra irratti qufayinaa akka keessaan dhiqadhaa isa dibatan sana dibadhaa jiru. Maafi akkasitti jirra gawwaan dhufuun beekamu waaqayyo guddaadha. Guddaa. Gamkaan immoo wanni harki dibatan waan akka alkoolii fa'aa waan funnaanitti hidhatan fa'aa gatiin isaa akka malee ol ka'uu jirti fulaayitii dhabuu jiranii jedhanii durii agamiin gurguran amma agamiin gurguran. Maduraanillee waan birri 5 fa'aa waan birri 4 fa'aa gara 100 fa'aa galee ture garuu mootummaan isaanii fa'aa akka adabu ni ta'a turanii amma hin argattuudha baay'inaan isa. Waan harki dibatan moo akka funnaanitti hidhatan akka alkoolii fa'aa kana nargatta iddootti amma supermarkaatiin diimasaatiin nargatta garuu duraan ture yeroo haala sodaachisaa sana namni sodaateetu hundumtoonni ta'anii keessa immoo gabaatti ol kaafame malee haalli gaariidha. Maal nam gorsu warri fakkeenyaaf akkan tolfadhaa harki dhiqadhaa maal isan gorsan warri hakimii yookaan dooktorootii warri ogeeyyii fayyaa maal isan gorsiti? Televezyiiniidhaan sa'aatii 24 gorsu harka keessan dhiqadhaa. Akka keessan erga dhiqattanii booda isa dibadhaa jedhu nama biratti nu qufayinaa martifatu yeroo attifatu sooftii mataa keetii qabattu soofticha darbee nama biran taa'ina namarraatii meetirii 1 fagaadhu taa'ee jedhu. Adde Taaddaluu Tammane Milaanoon Xaliyaanaa dubbisuu jira. Milaanoon isiin jirtu sun magaalaa Xaliyaanaa gugurdoo keessa lammeessoo. Waaqanna meegaa lama waan hakimiin isan gorsi tolcha tan caalu waaqanna meegaa waaqisan eeginna nagaa hedduu. Tole jedhatuma. Nagaa keessayyee. Taatuni viiyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii daqiiqaa 16 yaane waan hafe dabarra. Amma jida barteessa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Ramaphosa lammii Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiraniif eeyyam jireenya kennuuf irratti walii galan akka warri achi jiru jedhetti wanni jedhan sun ammallee hin guutamne galmoo daawwiteetti namachi dubbisee tana nuu erge. Ji'a majjii darbe muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed biyya Afrikaa Kibbaa yoo daawwatan waadaan lammiilee Itoophiyaa biyyas jiraataniif seename homtuu hin raawwanne ittuyyuu rakkoo keessa seennee jirraa jedhu lammiileen Itoophiyaa biyyas jiran. Dhalattoonni Oromoo yaada isaanii BOF himan amajjii jalqaba akka biyyattii daawwatanii turan muummeen ministeera Abiy Ahmed rakkoo waraqaa eeyyama jireenyaa qabdanuuf isiniif gaafadhee deebii gaarii mootummaan biyyattii naa kenneeraa jechaan yoo simanus ammaa garuu baqattootaaf furmaanni taa'e hin jiru jedhan. Hundumaan lammii Oromoo Afrikaa Kibbaa ganna 8 jiraatedha. Innis abbaa daa'ima tokko ta'uu dubbate yeroos muummeen ministeera Abiy Ahmed ka dhufanii fi baqattootaaf furmaata barbaaduuf miti jechuun morme. Namni as jiru warra waraqaa diplomaatiidhaan as jiraatu paaspoortiin jiraatu irraa kan hafe hunduu waraqaa baqataatiin jiraatu. Warra waraqaa baqataatiin jiraatu rakkoo waraqaa baqataa mootummaan biyya keessa dhufee gaafachuu hin danda'u akkuma seeraatu. Beektaa jechuun waan nu gaafatan qabu dhugaa haasa'uudhaaf garuu namni beektaa namni hamuun isaa fi galee haasaa waan ta'eef mootummaan siyaasa mataa isaa hojjetataa jira. Tokkoffaa biyya yeroo deemu baqattoonni warra duraan biyya baqatan illee isa kana ni simatu mootummaan kun gaariidha ofiin jechisiisuu deema. Kan inni gaafate warri taate miidiyaan biyya kanaa hin gabaasanii tokko viizaa dippiloomaatotaa akkam ta'uu qaba jedhuudha. Sanatti aansee diyaaspooraa Itoophiyaa as jiraatu jedhee gaafate. Diyaasporaan miti nuti baqataadha. Dabalataan yoo dubbatu hundumaan amma waajjira mootummaa dhimma keessoo Afrikaa Kibbaa inumaattuu erga muummeen ministeera Abiy dhufanii as eeyyama duraan yeroo dheeraaf nuuf kennaa ture nurraa gabaabsaa jira. Kanaaf rakkoo keessa jirra jedhe. Baay'een isaa ammallee waraqaa hin qabu. Kaanii baatii lama erga Abiy dhufeetii itti deddeebi'ee dadhabeetiniin kaan immoo maallaqa guddaa si gaafatan beektaa akka Itoophiyaatti maallaqa gara 30,000 dhiyaatu jechuudha. Gara 10,000 12,000 si gaafatan. Kun ammaltuma beektaa seera miti akka seeraatti garuu tola siqiluu qabanii. San booda maal jedhanii yoo isin galuu baattanii jedhe immigireeshiniin yoo isin galuu baattan warra seera hin qabne isin gooneet san booda yoo isin kanaas illee didanii biyya kana keessa sochoosaatan mana hidhaatti isin guurraa jedhe. Amma waan hin gochaa jirru beektaa wanta haala biyya keessa jiru waan qabatamaa kana wanta addunyaan beeku kana fuuneetiin kompaayir gooneetiin lakki ammallee nuyi rakkoo qabnaa kan irra jira waan ta'eef deebi'uu hin dandeenyu isa jedhu sana boona jenneetiin haali akkasirra jirama. Bayyaan Alii Ahmed baqataan kaanis wanti gaafas walgahii irratti kakkuunuuf galameef wanta amma lafarra jiru waan wal argu miti jedha. Gaafa Abiyyiin as dhufa sana achiin ture waraqaa kanarratti haasawnee dhufne raayit na ammaan tana haasawa kanatti dhufee ganama kana haasawa sana irraa baanee dhufnee hin jedhu waraqaan teessan toltee jirti shakkii tokkollee hin qabuun hin buusan achitti jechuudha. Amma ammoo gaafuma inni dhufee deebi'ee sanirraa eegalee waraqaa duraan waggaa 4 nu hannan kaansil nurraa godhaa jiran. Kaansil godhaniiti waggaa takka deebisan. Waggaa takkitti sanuu ka duraanii
asaayilaam jabee ta'a duraanii kaammaan tanaa kun ammoo akka waan paaspoortii godhanii jechuudha nurraa jijjiiranii waggaa akka deebisan. Lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatan BOF yoo himan namni hedduun biyyaa ba'ee jiraatu keessumaa lammiileen Itoophiyaa waraqaa kooluu galtummaa gaafatanii argatanii hin jiraatu malee ka paaspoortii hin jiraatu namoota baay'ee muraasadha jedhu Muhammad Khairuddin lammiin Itoophiyaa Johannesburg jiraatuu fi abbaan ijoollee afuriis silaa utuu galmeen harkaa qabnu kun nuuf fooyya'ee hojii hojjenneellee of jijjiiruuf bu'aa gaarii qaba ture. Garuu imbaasiin Itoophiyaa dhimma kana hordofuuf malee haga yoona homaa deebii kana jedhamu nuuf hin laannesii jechuun dubbata. Muummeen ministeera Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Ramaphosa yoo waliin mari'atan biyyoonni lameen gama fayyaa dhimma tuurizimii fi viizaa dippiloomaatotaa irratti waliigalanii turan. Yeroo kana wanni dubbatamee ture Abiy Ahmed muummeen ministeera Itoophiyaa pirezidaantii Ramaphosa lammiileen Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiraatan eeyyama jireenyaa fi galmee waloo akka argatan gaafachuun dubbatamus haalli raawwii isaa garuu ifaan kakaa'amee ture hin turre. Yoosis waajjirri dhimma keessoo Afrikaa Kibbaa ministeera nageenyaa Itoophiyaa fi ministeera Ja'alaa waliin dhimmi kun hojiitti hiikamaa jedhameeti ture. Qaama raawwii waadaa kan hordofu keessaa tokko imbaasii Itoophiyaa Piriitooriyaa jirudha. Piriitooriyaatti gaggeessaan miisiyoonii Itoophiyaa ambaasaadar Shifarraa'u Taklee dhimma kanarratti gaaffii hedduu VOA'n isaan gaafate deebisuurraa of qusatanii jiran. Garuu dhaamsa barreeffamaan nuuf deebisaniin dhimmi kun dhimma hordoffii dheeraa qabu waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa waajjiroota mootummaa Afrikaa Kibbaa waliin kan irratti hojjetu ta'a deebii jedhu qofaa nuuf kennanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii fayyaa dabara. Vaayirasiin koronaa koree fuullee jennee addunyaa wareersuu jira nama hedduu tanaan rakkachuu jira nama wal keessin daanduu waltii yaa'u namu falachuu jira ogeeyyooti fayyaa harki dhiqaddaa yoo qufaatanii fattifattanii kophaatti baha namatti ifaturraa fagaaddaa agimeetirii tokko walanqadhafa jedhan tan irratti Muktaar Jamaalilleen ogeessa fayyaa tokko dubbisee oduu tan Finfinnee nu erge. Vaayirasiin noobel koronaa COVID-19 jedhameetiin moggaafame akkuma salphaatti chaayinaa bulchiinsa hubee magaalaa Wuhan keessatti eegalee dhawaataan osoo deemu hardhatti addunyaa waliin ga'uuf biyyoota 114 dhaqqabeetiin jira. Ogeessonni baay'een akka jedhanitti adeemsi vaayirasii dhibee koronaa kun dhawaataan biyyoota hedduu bira gahuunsaa hin oolu. Haaluma kanaan dhaabbanni fayyaa idila addunyaa WHO vaayirasii koronaatiin weerara idila addunyaa jedheetiin moggaasee jira. Weerara idila addunyaa vaayirasii koronaatiin hawaasa gaaga'aatiin jiru kana akkamiin ofirraa ittisuun danda'ama dursaniitiin eeggachuu noo maal faadha dhimma kanaan wal qabatee Inistiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa seera fayyaa addunyaa Dr. Fayyisaa Raggaasaa wajjin turtii taasifnee jirra. Dr. Fayyisaan maloota daddarba vaayirasii dhibee koronaa ofirraa dursaniitiin ittisuu danda'amu ibsuudhaan eegalu. Dhukkubni kun egaa kanneen daddarbu walitti bu'uu wal tuttuquun jiru kun kontaakti kan jedhamu kun egaa sadarkaa guddaadhaan addaan bahee kan jirudha. Nama dhukkubni kun irra jiru harka isaatiin haa ta'u yookaan immoo waan dhukkubni kun ittiin fayyadamu meeshaa biraallee adda addaallee haa ta'u dhukkuba kana qabatee cufaa balbalaallee ta'uu danda'a harkaan meeshaa qabannee balbala bannu ta'uu danda'a waan adda addaas ta'uu danda'a bifa kanaan daddarbuu danda'a nama dhukkubsataadha nama kan biraatti tuqqaadhaan darbuu danda'a inni lammaffaa immoo namni vaayirasii kun qabu yemmuu qufaa'u yemmuu attinfachuu danda'u naannoo sana kan jiru namatti keessumaatti raadiyeesii meetira tokko irratti namatti dabarsuu danda'a waan ta'eef isaan kun egaa karaanis darbuu danda'u warra kana dambaan warra guddaa waan ta'eef egaa namoonni bifa kanaan of eeggachuu qabu harka isaanii qulqulleeffachuudhaan barbaachisaa kan ta'e sadarkaa tokkoffaatti yeroo ammaa kana kan dubbatamu qulqullina harkaa eeggachuun barbaachisaadha bishaaniif saamunaan harka ofii dhiqachuun akkasumas immoo alkoolii fayyadamuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf harka ofiitiin illee nama biraa yoo tuqanii yeroo sana miiccachuun barbaachisaadha. Dabalees immoo afaan ofii, funyaan ofii, ija ofii inni qabuun egaa yeroo ammaa kana kanarraa ibsachuun baay'ee barbaachisaadha. Beektee harka ofii kanaan funyaan ofii, afaan ofii, fuula ofii qabuun baay'ee rakkisaadha bifa kanaan egaa. Shaakallee kana booda namoonni hundumtuu hawaasni hundumtuu kana shaakaluun baay'ee barbaachisaadha. Lafa namoonni baay'atanii argamanitti dhukkubni kun salphaan darbuu danda'a. Baasii keessatti ta'uu danda'a. Bakka amantaatti ta'uu danda'a. Egaa bifuma kanaan of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Aadaan nagaa wal fuudhuu, aadaan wal simachuu biyya keenyaa, wal hammachuu, wal dhungachuu, baay'ee walitti siquu wantoonni akkanaa heddumminaan mul'ata. Hawaasni isa kana akkamiin xiqqeessuu danda'a? Maalitti immoo jijjiiruu danda'a barmaatii kana?
Egaanni kun akka hawaasummaatti aadaa akkasii kana yeroodhaaf isa kana dhibee kanaaf jennee xiqqeessuu qabnaa jechaadha. Yommuu dhibeen kun sadarkaa addunyaatti dhaabbatu gara normaalii aadaa keenyaatti deebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Amma kana garuu harka wal fuudhuurraa wal hammachuurraa walitti siquurraati hawaasni keenya baay'ee of eeguu qabaa jechaadha. Akka saayinsii bifa kanaan nagaa wal gaafachuu qabnaa kan jedhamu kan barreeffamee lafa taa'u hin jiru yoo ta'eyyuu harka wal fuudhuu hambisuun baay'ee barbaachisaadha. Kana bifa addaatiin jijjiiruun barbaachisaa. Harka ol fuudhanii harka ofii kana raasuun hin jiraata. Gadi jedhanii wal dubbisuun hin jiraata. Bifuma namatti tolee mirkanaa'anii kana iddoo bakka buusuun baay'ee barbaachisaadha jechaas harka wal fuudhuu kana. Nyaataa dhugaatiidhaan wal qabatee nyaanni dhimma kana hammeessuu danda'u yookaan immoo nyaanni dhibee kanarraa nama baraaruu ittisuu danda'u. Maali wanni gorfamuudhaa danda'u jiruuf jireenya hawaasaa keessatti? Namoonni dhukkuba adda addaa qabanii fi namoonni umuriin isaanii sokkee dandamannaan dhukkuba adda addaa akkuma beekamu naachuraalee inni kun egaa akkuma dhukkuba kan biraatti saaxila baasu namoonni umuriin isaanii guddaa ta'anii namoota dhukkuba kan biraadhaan dhukkuba onnee kan ta'uu danda'a kanaan qabamanii dhukkuba kanaaf baay'ee saaxiloo akka ta'e saayinsiin yeroo ammaallee kan qoratamee bira ga'amedha. Inni kun bifa kanaan eeguun odeessuun hin danda'ama jechaadha. Nyaata sirriitti nyaachuun dhukkuba kan biraadhaaf illee qaama keenyaaf illee dhukkuba ofirraatii ittisuudhaaf akkuma gargaaru kanallee gargaara jedhanii akka yaaduun hin danda'ama jechaadha. Qaama ofii eeguun nyaata gaarii nyaachuun waan adda addaarraa of eeguun akkuma dhukkuba kan biraa gargaaru kanaaf illee hin gargaara. Garuu nyaanni kun akka qorichaa ta'e hin fayyadama kan jedhamu kana saayinsiidhaan kan mirkanaa'e hin jiru. Inni guddaan amma kana hawaasatti barbaannu bifa masla dubbatame kanaanii of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Bishaan oowwisanii loomiidhaan dhuguun haala dhibee kana vaayirasii kana ittisuu yookaan immoo xiqqeessuu danda'u irratti qorataniiru waan jedhamutu ka'a. Akkasumatti immoo qullubbii adiidhaan wal qabatee waan dubbatamutu jira. Wantoonni kunniin dhugummaan isaa hangam tokko? Kana kan jedhamu kun saayinsiidhaan addaan ba'eetu qoratamuudha qaba miti inni kun yeroon isaas immoo dhukkubni kun yommuu inni itti amma mul'atan sadarkaa addunyaatti ganaa naannoo ji'a lamaatti akkasiiti. Kanaaf inni qorannaan kun saayinsaan bifa addaadhaan namoota irratti yaaliin godhamee bineensota kan biraa namoota siidhaan irratti yaaliin godhameetu qorichi kun akkas kan jedhamu kun ganaa amma akkuma beekamu qoricha hin qabu talaala hin qabu jedhameetu beekama. Garuu ammatti loomiitu jettu kun qullubbeetu jettu kun egaa qorichoonni waanuma akkasirraati hojjetama naachuraalii warra jiran kanirraati hojjetama namaaf illee egaa hin fayyadu waan ta'eef kana fudhachuun inni kun rakkoo guddaa hin qabu ittiin fayyadamuu hin danda'ama garuu saayinsiidhaan yeroo ammaa kan mirkanaa'e miti jechuudha. Walumaa gala hegereen koronaa maal fakkaata? Keessattiyyuu yaala isaa talaallii isaatiin wal qabate sochiin addunyaan taasisaa jiru abdii qaba. Talaallee fi qorichi amma kana qorannoo irra jirama kan jedhamu kun sirriimmatti yeroo ammaa hin dubbatama. Soorsii warra akka WHO kana fakkaatu hundumaarraa fi odeeffannoon akkasiin jiraata waan ta'eef egaa qorichiif talaalli gara fuulduraatti qorannootti gaggeeffamaa jira waan ta'eef inni kun akkaataa kanatti abdachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa hin jiru yoo ta'e iyyuu jedhamu kun kanadha. Yeroo ammaa garuu egaa qorichi kana jedhameetu saayinsaan damee lafa taa'e hin jiru. Dr. Fayyisaa Raggaasaa itti gaafatamaa seera fayyaa idila addunyaa kan Inistiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa dhimma kanaan wal qabatee yaada bal'aa nuu kennitan baay'ee isin galateef. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii taardhaa sanuma sirbaalee birraa kan hir'isanii kenne qophiitiin taboriitiin walitti dachaana sirbaan duubatti sagantaa afaan Amaaraatti taana hansoraa haala keetti kan maanfitanna. Afaan Makenya, kadabne tupisna. Afaan Makenya, kadabne tupisna. Abadani kana, kanuman jalkabna. Afaan Makenya, kadabne tupisna. Bersisa barna, kubetan jalkabna. Walalli habaju. كتبنا دبسنا ولا اللي دبنا إذا قلبي دومسا برنوت فيلنا يسجيرو إبسا جني كانا كلمان كتبنا عفان مكينيا كتبنا دبسنا
afaanuma keenyaan katabnee dubbifna abbaa jennee kana kanumaa.